قالش وان تقا لا لا دوب لا بس جتون أما إذا كان ميدا بقى فتوجر خليه سر أنا مدو إجاني لبسي نما كوما ميكارا لبسي تمو تروب ليسا أما اللي ما مجيء يكون ميدا ميجرو بيجرا شيء كم روب ليس والله بيجرا هذا في أباب بوج رجو بيجرا تنga garsiisa بيجرا نمو جرو جنة kami kamu ka itti dhiibanii fi ka gartee shawaa nyaachisan guutuun nam ijoolleen sun guutuu fayyaa qabdi jedhaan jiru bar amma wanni barbaadamu nageenni haa fuudha ila waan taree miti nageenni haa barbaadamu amoon ruyi wajjis na garsiifna ragaa guutuudhaan shochokaa kijibaan biennune ruyi wajjis na garsiisan jabbaa fetan gaafadha isa diimemoo sidi kan diime sin jedhan kijibaan biennune wanni namni as keessaa waa argatu takka iyyuu hin jiru miskiina dararamu keessaa bu'aan argannu takka iyyuu hin jiru kanaafuu ijoolleen asiillee asirraallee ijoollee si komando warri namni isin bira jiru akkuma asirratti fidaatiniin ijoollee kan isin bira jirtu gadhiisa salaamu alaikum isin oromoo takkattiidha isin dhiiga takkattiidha oma takkayyuu wanni isin diinummaa walii qabdan takkayyuu hin jiru ijoollee walloollee warri qabdanii uf biraa qabdan gadhiisa kalaas maaluma mee faayidaan isin bu'aan kana gochuudhaan argattan jira bu'ammaan kana miskiina dararuudhaan argattan takkayyuu hin jiru bar kalaas hin gaaree wanni martinuu haga qaba daangaa qaba miskiina dararuun haga qaba osoo har'a warra asirraa wal arrabsu ka akka fincilaa ka akka ramzaa ka akka sooraa yookiin kanniini waan tokko wal gootanii dhiirummaadha kun garuu miskiina karaa deemtu ka waa takka hin beekne ka waa takka quba hin qabne kana irratti taphatuun ammoo dhiirummaa miti kun gamaaf gamanattu jechuudha kalaas haa dhaabatu wanni kun hingaya wanni kun hingaya fidaa ammoo kanuma jenna leenca keenya obboleessa kanuma jehu jirra makaleessaati kanuma jehu jirra oduun kun nagaan barbaannu jehu dura dhaabbanne nagaan wayya garam hunda jenne shak waan akka muammas dhukkuba hiikamte na fakkaate yaake hundunu nagaan feenaa miti hundunu feena dhiira obboleessa hundunu oromoo jenne mucaan maqaan isaa eenyunni soora argeera nabi awwal kamal ol galchime awwal kamal argeera warin beeka mucaan jala jira soka amma laale waan tokko jira ramsa galatoma garuu marii bareedaa godhaa jirtanii soota jaatas gabbaa miira keessaa isbaadha oromoon waliin injifatu walisinuma lolaa walisinuma dhawaa waliin injifatu hundi keessanuu galatoma kaleessaaf dogoggora kaleessaaf deengadda dogoggorri uumame hundi keessanuu waan uumame kanarra dhaabbatanii itti deebitanii araara buusna jechuun keessa waan guddaa maashaallah kanaaf amma wanni jechuu barbaadu ramzaa sooraa hundi keessanuu maaliif guruppii takka dhabdanii sinoo guruppii takka gajjaaramtanii fakkeenyaaf yooniif namni tokko qabamee haa dhufu taate gaafa nama kana gadhiistan kanaaf kana nama kun gana gadhiisuu qabnaa waan jirran maaliif waliin mari'achuu dadhabdan amma fakkeenyaaf yooniif dhoon bira siin nama qabee hoquma isaatiif akka fadhe godhee gallakkise eenyu sirraa amana nama sirraa amanu hin jiru jechuuf fincilaan as cin qabee nama barreeti maan ramza argitaati tokkokkii isaa dabbii qabaatinna ani jinii forfaayilii isallee argut jira barreessaa ture mijaan lakkoofsatti barreessimee awwal abshiraa barreessu amma mucaan eenyu maqaan isaa itti abbo tokkokkii keessa dabbii qabaa waan immoo jissoo keessi dhabe jechuudha awwal kamari awwal kamari laalime akkas sagalee naa qabe akkas jedhu maalati maqaa isaa kan gaafanne maal gootaa aliin isaa mucaa hindii tokko irra jira mina unoo kana lakkoof tokko ka barreesse kana bachaa jira lakkoofsa takka kunoo itti ergine lakkoofsa itti ergine no ammaayuu lakkoof tokko barreesse nama mucaan ol gale qaban viidiyoo bani jee namni kumaaf 800 as jirtan kun follow godhaa bakka takka qaqqabaa viidiyoo banuu yoo namni isa bira jiraate banee haga lakkisuu Polisi gallakkiteera mucaan biraa deemeera bar isa gagallakkise kanu jechuun jiru assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salaam akkami nagaa jirtani alaikum salaam awwal waasi gaafachuu barbaanneeti goota awwal nagaafadha waan feetan okay mucaa tokko qabdee turtee jaan ijoollee walloo wali buisa ijoollee teenya taarsi walloo gidduutti mucaa mucaa qabee ture gadhiisee jiraalle ragaa qabatamaa wajjin ragaa qabatamaa akkaataa itti gadhiiftee fi maaliif akka gadhiifte nuu himi mucaa kunoo gaafatu jiraniiti mucaan du'edhanii gaafatu jiraniiti tarabbisi argusaniin aboo itti himi miskiinan dararinaati tokkoffaa mucaa qabu dhibbatti qabee jira na bira bulee jira oolee jira ragaa qabatamaa ammoo nu biraa deemeetiniin deemee namallee nutti fidee halkan edaa kana guutu
Gastii baradhee balbalanatti tumaa turan akka ajaa'ibaatitti. Nama Sigalee. nama Anuma mataa kiyyatti. Biyaan si yoo xiqqaate walloo nama 10 ol guuratee deebi'e. ayyee Innummaan jechuudha. No, mashallah nama kudhan irraa hafte ololan barbaanne obboleessa olola akkamii gaddiifte. Na dhagaye afaan hin banini. Sitti maa jira afaan hin banini. La olola duraa dhiisi soba kijibaa kanuma nama kudhan sitti ban mashallah. Mee dhaggeeffadhu afaan hin banini. Yoom gaddiifte. obsi awwal fincilaa yemmuu godhadhu awwal hajjee fakkeenyaaf akkami gallakkistee maaliif gallakkistee duraanii oo akkami qabdi amma fakkeenyaaf duraan qabdi waa'ee moolii bu'insa kanarraa qabdi amma oo akkami gallakkistee akkaataa itti gallakkistee ragaa qabatamaa nuuf as kanni. Akkitti gadhiise beeta qabeetumaan bakka dalagaatitti yaanee bakkummaan itti qabne bakka dalagaatitti nu dhufeetumaan qabnee baada halkan takka irraa haashaame guyyaa tokko nama bira ooleetumaan ani ammoo arabni fuudhee dalagaa bakka biraa naan deeme halkan tokko bakka biraa bula jechuudha. Ayyee halkan arabni siin deemisan isin bira jira. Inni ijoollee mana wajjin qabne bira jira. Ijoollee waliin qabne. Mucayyoo funuune tokko miti inni. Qo'ee mata suuraa san mul'isa. Na biraa ta'uu danda'a. Obsi ni mul'ista rakkoo miti. Dura gaafirraa fixanna. Hayyee awwal achi booda hoo. Achi booda ijoolleetti kennee ijoolleen guyyaa gadi dhiifte. Akkamitti gallakkisa? Ijoolleen akkamitti gallakkisa? Guyyaa naannoo sa'aatii 8tti gallakkisan akka itti gadi lakkisan natti hin himne tarii walitti buuna jedhaniitiniin. Laata awwal gaammaa sana tokko. Ijoollee kan ni teessumte. Ijoollee kan akkaataa itti gallakkisan yoo hin himne akkamitti dhugaadha jennee sirraa fudhannaa beekoo. Akka itti dhugaa jettee fudhattu ragaa qabatamaa viidiyoo inni waraabee FB irratti sheer godhan. Mucaa viidiyoo ol waraabee ijoollee arsii harkaa hin fiigee viidiyoo isaa FB gubbaa jiru sanii. Isa ka sheer godhanii nama baay'ee jala jira ragaa qabatama mucaan nu harkaa ba'ee jira. FB irratti sheer godhanii jira. Suni gadhiifame suni jalaa bade malee sooran ammoo fayyaa jiru kanaami. Kanaami ijoollee xixiqqaa sanarraa dubbatuun jiru sooran nama biraa. Maqaan isaa Oi maammee yaa walloo liji maqaan isaa eenyu awwal akka isin qabde maqaan isaa Facebook Umari maqaan isaa. Umari. Gabbee jiru suni lima beeraa kiyya jecha maammee lima beeraa kiyya suni ba'ee jira jalaa baafate. Sun gadhi nuti kajaa jiru mucaa funuune du'aa jedhu jedhu taasaa jiru. Kabiraa kasoitu kamire. Botura me Ramza suuraa ergeen jira matas. Sibiri jira matas. Ramza suuraa Inni kun yaa kedhamaa yoo nasa kun kan mamma gaafate darkaa ba'ee jira. Gaafate gadin dhiise jira. Yeroo isin barbaachise arrallee fiduu dandeenya beeta. Nama narrabsina biqila nama narrabsina. Isin barbaachise jennaan ragaa qabatamaa waliin mee na dhagaame ragaa qabatamaa waliin halkan edaa kana biyyaansi yoo xiqqaate nama 10 ol. Ofiin deemaa faa soora mucaa gaafa liivii gaafa mucaa saqqabnee finne raasaa ture. Abboo ijoollee isin yoo qabdan akkanumaan gad hin dhiisin abboo. Uummanni dubbii yaaqii waliin lola. Fincilaati nama narrabsi yaaqii nama yaadaa ta'e nama guddaa ta'e. Injiraan salamtaa afaan hin baninati. Eeshi. Obsa. Awwal obsa. Duusi sala ni beela kana. Kana kuno. Fincilaa oofsati maal? Ramza haasa'e. Hedduullee nama arrabsuun beeku beeta sila arraba kana baay'een danda'an osoo qaamaan naa dhufanii natti tola beeta. Ramza haasa'e. Okay awwal Bola arraba dubbanne nama kudhatu kan dhufete afuufee as gubbaa kijiba. Shoodde tokko. Fincilaa obsa. Afaan hin banin viidiyoo si maxxansuu dandeenya. Awwal argitee jirta ammaan Awalli Bar salbaadha karaa gabaabaa namallee asin araara buusaa asin namni yoo nu doorse nu yoo asin nama gadhiisaa namni nutti asin osoo nama gadhiifnu asin nu dachaan akka barbaanne waan barbaanne dalaguu dandeenya ishi. Karaa irra jirra. Namni takka nu bira karaa kanaan nu bira taruu hin danda'u. Afaan hin banin kijiba. Miskiina karaa deemaa jirta. Mee obsa kan yeroo takka. Ummata obsa Obsa nama narrabsitan isin adaban qabdan yaaqii obsa nama narrabsina obsa nama narrabsina. Ummata kanaa waliin araaruu nun barbaachisu maal jettan araarummaa nun barbaachisu. Araaruma qaayita kanaa dhiisanii hommaan dhufe sun waan bahu jira inni ofii maal jiru jira qoy masoora. Yaa kun maal jira. Maan nama rasiitaren si arbaa jira. Albaati. Wallahi kuma eegee si kaayee si muuxachiisa. Silaa baay'ee kanatti haasa'uun hin ta'u beekti nama arrabsuun
Kiiloo qabu feeti. Fincilaa nama narrabsine. Ammoo Si arrabsu mucaa gaafa afaan irraa qabadhu mucaa. Si arrabsu. Isa lamtaa maaliree maal afaan banta mucaa baafneemi baheemi. Kijibaa ajaa. Rakkannee boo Oromoo tana faana. Ramza amuuti irraa kaafadhu dhageeffadha abboo waan tokko jira keenya. Ramza dhageeffadhu. Nama tartiibaan jecha tartiibaan yoo araarallee ta'e yoo siigalee ijoolleellee akkaataa itti gadhiifatan ijoolleellee gaafa yoo ta'e nama seeraan gaafachisi yaake oluma seensistee wachisiisin ijoollee. Abdii dhageeffadhu. Ramza meesii. Nagaatami Ramza. Ila maammee koo hime. Mee koppiliingii godha abboo isin koppiliingii godha warra zala jirtan koppiliingii godha shabakaan qabaa jira. Anis ma jira tataa yaa. Mucaa walloo dhageeffadhu namni 2,200 kaas jala taa'ee si ilaalu kun isin taasifaa jira. Jalqaba irratti mucaan akkaataa itti gadhiise sitti himaa jira miti. Arraba dhiisteetiin dhageeffachuu qabda yoo nageenni haa bu'u nagaya barbaannaa ka'eetu taate jechuudha. Yookiin ammoo nama arrabsaa nama xiqqeessaa akkatti waliin haasan hin jiru. Wal arrabsitanillee wal xiqqeessitanillee ooma takka wanni fiddan hin jiru. Ijoollee daddaa'ima miidhuu malee miskiina sana achitti dararuu malee osoo harka iyyuu ka jiraatu taate bu'aan atasirratti lolaan arrabaan argamtu takka jira. Atis bakka biraa jirta mucaalleen bakka biraa jira ka miidhamaa jiru miskiin. Isin ofii wal qabuu hin dandeettan ofii wal miidhuu hin dandeettan. Kanaafiyyuu ol deebisiin Ramza awwaliin ol deebisiin akkaataa itti gadhiise qofa nutti haa himuutin awwaliin ol deebisiin. Dhombir amma laal waa'ee gallakkisaa kanarratti wallootis ta'arsiitis namni qabdanii yoo harkaa qabaatan taate gaafa nama gallakkistan ragaa qabatamaa hanga argattanii yookaan ragaa qabatamaa lafa kaayyattanitti gallakkisuun dogoggora. Gaafa gallakkisuuf deemtan yookaan viidiyoo bantanii mucaa kana kunoo yoo feetan mushaawara ergaddaa kottaa fudhadhaa feetan ammoo mushaawara irraan isinii kaaya bakka itti isiniif bu'u godhadhaa jettanii akkasii waliif erguu danda'u qabdan ijoollee. Yoo kanan taane yoo Ramzaan asiin ka qabe akka fedhe godhee gallakkisee sooraan gallakkisee dhombir gallakkisee namni isinirraa sadii kun jiru jechuudha. Isin galee walirraa dhugoonfachaa deemuu gaarii as keessatti. Ammoo walirraa dhugoonfachuuf ati hojiin kee bareeduu danda'u. Poolisii mee waasiin jedhu afaan takka. Ati amma odoo amma asitti nutti himtaame mee mana isaanii daqiiqaa takka carraa takka siin kennan. Carraa takka siin kennan obboleessoo nagaa uumaa ta'uu hin labsa hojjette carraa takka siin kennan jechuudha. Dhayitee hagana nuun jechuun hin dandeettu. Maaliif hojjette nuyi balaan feenu yoomuu nagaa feena dhugaa rabbiitti. Nagaa labsuu feena. Miskiinni akka xaragamu hin feenu. Ufii keenya bakka nagaa ciifne miskiina miidhuu hin feenu. Yoo jarri daangaa soora dhageettaa amma fincilaan turan mana isaatitti mana isaatitti fincilaan maal jedha duratti lola labsaa qabaa jedha bar duratti manuma isaa taa'ee mana reefumaan tana mana mana rakkoon qabu ijoolleen barina ijoolleen ima qabdi ijoolleen beekte tanuma ta duraan qabdi ima qabdi awwaliin hundi keessan fooloo godha namni kumaaf 900 jirtan kun hundi keessan fooloo godha mucaa hundi keessan tokkokkeen kun illee hin adabee hundi keessan fooloo godha. Obsaameen gaafadhaan billaahi rabbi jaati obsaa mee nagaa feena. Dhombir kiyya uumama gaafattu hin jiru. Indagaa. Maaliif siin jedhe beeytaa hin beeka akka ijoolleen hin beeka beeytaa namni ijoolleen asirratti iyyuu ijoolleen asirratti iddoo akka miidhaa jirru argaa jirraame ijoolleen garana kennaa kuni waan biraatiif miti sababa kanaan ila wanna tilaaluu qabdu soora laale sababbii kanaan ijoolleen maan miskiinni hin dararaminii barbaada nama sa'aatii kanatti sitti maa sababuma kanaan gadhiifan namni jedhan mucaan nama naagaleera beete mucaan garagaraa nama naagaleera mucaan ijoolleen tun qabde ka Shee Hamzaan Facebook irra bososan Shee Hamzaan Facebook irra bosote sheetti jijjimmaa sun isa ka ijoolleen kun qabde akkas na fakkaati awwal akkasimi Akkasii nagarre Facebook irra kawalloon arusiin na qabdeetini maalii ta'ee maammee maalii lakkoofsanaa erga obboleessa kiyya jedhu san. Ahaa. Mucaa baye jalaa bade jedhu sani kaasuniin jalaa bade jedhe malee baye gaddadii sanuun jedhu akkasitti. Isuma qabde na fakkaate ijoolleen. Ayyaa ol deebisaa Maameen tooni jedhamu kaadeera kiyyaatiya. Mucaan adeera kiyyaa naa bahee jechuun ture. Fincilaan immoo mucaan inni jedhu mucaan iskiriinii irra agarsiise kana kan mucaan kun jedhu immoo mucaan kabiraati shoddee arsiina qabdee maalii harkaa bahe jedhu tokko ammas wal faallaadha. Hayyee soora. Mee sooraan simarraa gaafii qaba. Mee mucaan qabdanii mana keetii irratti akkaawuntii kee irratti tumtan kaminni mucaan. Ijoollee lama tumne akkaawuntii kiyya irratti nu. Turi ijoollee lama tumne Ramza akkaawuntii kiyya irratti nu. Kun awwalliidha. Hayyee mucaan iskiriinii irratti agarsiise kana mana Khaalidootitti ka fiddan jechuudha.
Mucaan sun eessa jira? La Kanaa miti ila kun kama baay'ee jira kanan barbaanne. kaati amma asbaabde suni gaafachuu barbaannetti awwal kanaa keessa hin qabden. Kana kanu qabne kana. kana ijoollee dhiis ka wal faatufte kana Awwal kana. Kabraa Kana qabdanii kana awwaala kana kabraa kana qabdanii. Kana malee ka biraan qabne nuyi. Aywa. Kabraa qabdanii. Kanu qabne kana ka Abboomi biraan shabakaan nu qabara qabne. taap qophiin godha. Awuzu billahi shaitaan rajim. mee callaa ramzatti ma ramza dhageeffadhu na dhageeffadha mee foolisi ila ramza dhageeffadhu ijoollee mana kiyyatti tumamte ijoollee lama beekte ijoollee mucaa mana kaalidotti tumne sanii fi mucaa mana kaalidotti tumne san manni kaalidoo shabakaan qaxxa'ee funuunni funyaa hin dachaananiin achi tokkokkiin kaalidoo adabee achirraa darbee mana kiyya finne boodan Eessa jira reesun? ahuma Awwal amma kana ka nama guuratee isinit deebi'e kana ka mucaan waraabe kana ka nama guuratee isinit deebi'e. Matama suuraa jara kana hin carrafanna kana manu fidee jedhe kanuma. Aywa. Halkan edaati Mee amma soora. eda. Soora. Halkan edaa Mee kana. awwal miyuuti qabadhaa mee? Mee miyuuti qabadhaa. Mee miyuuti qabadhaa jira. Mucaan kanaa miti khalas miyuuti qabadhaa. Kun bahee jira. Kun bahee jira. Soora mucaa funuune san eessa jira? Eenyuun harka jira? Nama inni harka jiru san fiti. Ka jarri gaafatan sanii. okay dhageeffadhu ramzaa kiyya ila awwaliin fooloo kuma naa geessa ramzaa dhageeffadhu sitti ma mucaan suni Abboo fooloo Ijoollee fasin Oromoo jiru ilmaan tini waan si sedda. gaafatu nu deebisi fooloo haa guddifatu ni dhiisi. Fooloo namni yoo fedhan godhaafi. Fooloo fasin jiru. rakkoo qabu borullee kanuma qabee fidaa gar borullee ila mucha ijoollee korommii ijoollee sirka qayyibsa argite tokko tokki jara beekta argite moo nagar Haa. Hin beeka'e. jara tokkollee mucha wanni jira harakaata mucha isa gureedha tokko tokkiin jara jechuudha ijoollee santu harkaa qaba itti dawwallee anaaf kaalidoon jarallee mucaa gadhiifnee jirra nun jette gadhiifnee irraa nun jee anaaf kaalidoon jechuudha reefuma tana bara oduu gize magastii kee dhufu san Kanu nuu fidii jenne isa sanii mucaa funuune san nuu fidii siin jenne isa san ka funuune san nuu fidi ka. Ka jarri harkatti Itti funuune san ka dawwalee. dhiigarra argan san du'e jedhanii Barri dhumne. ooluu jiranii isa san nuu baasaa. bara odoo jiraate mucaan eda gastira ture eda laayivira ture dhageeffadhu ka ramza eda laayivira ture laayivira dhagean kootu laayivii cufiiti mana shooddeetti si barbaadanii jedheen afaan kiyyaan nama tokko wayi harkaa qabdaa tila giddiin fiddamee nama tokko akkam goota ramza meeti yoo waamtee fedhiin dhufe malee kootu jennaan hayyee hin dhufaa naan jedhe mucaan kun hin dhufa ennee walii gallee deeme ani immoo shabakarraa bahee hin rafee jechuun mana shooddeetti isintu ture ani hin turre beekte halkan amma gaafannaa irreef tana fincilaan mana fincilaa dhaqee mucaa fidaa ramzaan hin jiru jedhee naan jedhe ani mucatti dawalee gaafannaa hin gadhiifne jirraa naan jedhe mucaan afaan ufiiti nu gadhiifne haramni nutti dhufee gadhiifne naan jedhe Ramza laali kaleessallee waa hedduu godhanii ijoollee nagaa ijoollee Mucaa nuu fidii soora. Soora mucaa nuu fidii mucaa gaafannaa soora. Mucaa nuu fidi. Mucaa sana akka Ramza dhagee dhufa jarjaraan odoon ta'in namni kun dalagaa qaba. Ramza dhagee jarjaraan odoon ta'in namni kun dalagaa qabaatillee hin beeka beetee namni kun dalagaa arabaati yookaan arabni bira jiraatu mala niin finna mucaa fidee haasofsiin asuma irratti rakkoo qabu. amma dhageeffadhaa iyyaan waliin aadaa dhageeffadhaa soora ramza doombir abdii asirraa gabbuu aadaatiin biyyamaa keessaan wal dubbadhaa obboleeyyan keessan kajoollee qabdee harkaa qabu sanis yoo dhugaa taate fidaa abbo akkasanii wal mari'adhaa waliin taa kootaa galgalatti itti baay'ilamadhaa ol baasaa ijoollee teenya ta'walloo nuti nagaya barbaannaa ijoolleen teessan tan nuti qabne kunoo tanaafi tana yoo gallakkistanii jiraattanis akkanaaf kana gallakkisanii jira jaa duuba saniin mari'adhaa kootaa ol baa dhugaa jiru nutti hima kanaan alatti asirra teessanii sooraan asiin asaasee ramsaan achiin gataasee doombira asiin olaasoo faayidaa takka illee isin hin qabu si galee Obboleeyyan yeroo tokko jaraan kenna. wadda deemaa gama dubbaatiin waan gootan godhachuu barbaadeeti dubbadhu ali Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaraan kennu keessaniif hedduu galatoomadha. Amma immoo nuti wanti jarjarrees hin jirtu. Dhugaa walitti himuun dhugaa himuu dubbachuun firooman guutuu kan jansan. Eeda wanti kun jammarame. Eeda mujiyyoo kana fida subii jettanii beellamatan. Beellama subirra watti suuriitti qaxaroon qabame. Suurirra ni darbe.
kabiraati siigalee heedar gaafatu kabiraati aadaatuma ijoollee walloo seentuun amma duratti mijaama gadhiifame san gaafataa turtan inni mul'atee jennaan amma kabiraatitti illee tartan wanni akkanaa kun barbaachisaa miti